dhalotaaf isa waaqayyo nutti laatee barumsa keenya lakkoofsa tokkoffaa akkamittiin namni abjuun keessatti akka uumamuu danda'u karaalee sadiin akkuma baran amma immoo warri abjuuf keessaa qaban maal godhanii akka abjuu isaanii akka guddifatan karaa ittiin abjuun isaanii guddatu karaa ittiin jireenyi isaanii guddatu abjuuf mul'ata isaanii isa boru akkamitti akka galmaan ga'an amma immoo galgala kana waaqayyo saatii kana yeroo kana waaqayyo akka nu barsiisuuf aloonni sagalee kana dhaga'an lafa taa'anii as ta'ee fagoo dhiyoo ta'ee iddoo dhaga'anitti abjuu of keessaa kan hin qabne akkamitti akka abjuu isaanii guddifachuu akka danda'an abjuun keessatti akka uumamu isa kana waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u ati guddaadha ati gaariidha kan akka keetii lafarra hin jiru waaqarra hin jiru nuuf ati adda kanaaf si amananna maqaa gooftaa maqaa yesuusiin waa'ee isa nu barsiisaa jirtu waa'ee isa nutti dubbataa jirtu waa'ee isa fuuldura keenyaaf karaa nu baasaa jirtu galanni siif haa ta'u waan gootoof si haa galatu maqaa yesuusiin. Ijoollee Yaaqoob iddoo lamatti kunne ilaalle inni tokkoffaan ijoollee Yaaqoob warra abjuu hin qabnedha inni lammaffaan warra abjuu qaban Yoosef abjuu qaba isaan kan abjuun qaban egaa waa'ee Yoosef idoon taane ganama haasa'a kan turre waa'ee obboleeyyan warra abjuun qabneeti namni abjuun qabne maal akka ta'e mallattoon isaa maal akka ta'e biyya keessatti waldaa keessatti waajjira keessatti namni abjuu hin qabne maal akka ture agabeera akkuma isaan Yoosef hin jibban Yoosef hin ajjeesuu barbaadan Yoosef hin gurguruu barbaadan Yoosef du'eera jedhanii akkuma isaan labsii kennaa oola barbaadan sana namni abjuu of keessaa hin qabne waan hojjetu hin beekne kaayyoo dhatuuf hin beekne namaaf ilaalchi inni qabu maal akka ta'e baranne jarreen kun achumaan akka hin banneef akkamitti isaanis akka Yoosef akka ta'an akka nama abjuu qabu akka ta'an amma dhumaatti milkaa'oo akka isaan ta'anii isaan kana gochuudhaaf qabxiiwwan gurguddaa sadii baranne inni tokkoffaan waan qabatanii jiran yookiin namni tokko abjuun keessatti uumamuu kan danda'u yoo maal ta'edha waan qabatee jirutti dammaqee otoo namni kana godhin jedhiin halkan guyyaa rooba caamatoon jedhin hojjechuu qaba jennee inni lammaffaan immoo iddoo dhaabbatee jiru gubbaa dhaabbatee iddoo ga'umsa isaatii tilmaamuu qaba yoo achi ga'uun qaba jedhee onneeffatee ka'uu qaba jennee inni sadaffaan yeroo mara ganama ka'ee akkuma dubbisa galee waaqayyo ganama haaraa innis gaaffii of gaafachuu qaba gaaffii maal jedhu eessa ga'eera maalirra jira jedhee ofiisaa gaaffii gaafachuu qaba waa'ee naannoo isaa waa'ee qilleensaa waa'ee sadarkaa barnoota isaa waa'ee bilchina isaa waa'ee sadarkaa ikoonoomii waa'ee maatii isaa maalirra jira kan jedhu gaaffii of gaafachuu qaba. Ganaaf amma immoo barumsa keenya lakkoofsa lammaffaa kana gubbaatti immoo akkamitti abjuun namaa akka nama guddatu kan baran. Namni abjuu of keessaa qabu eessa akka dhaqu beeka maaliif akka deemu beeka eenyuuf akka deemu beeka isa deemuuf sana immoo akkamitti akka hojjetu beeka jennee baranneerra. Amma immoo akkamittiin abjuu namni qabu akka Yoosef abjuu namni qabu akka Nahimee abjuu namni qabu akka Daani'eel fa'a abjuu namni qabu akka Abrahaam fa'a abjuu namni qabu akka Musee fa'a akka Phaawulos fa'a akka Ximootiyoos warroonni abjuu qaban akkamittiin abjuu isa isaan keessa jiru akkamitti akka guddifatan itti himu. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko nan dubbisa. Ergasii obboloonni Yoosef immoo bushaayee abbaa isaanii tiksuudhaaf gara Sheekem dhaqan. Israa'el yommus Yoosef Sheekem lafa obboloonni kee bushaayee tiksaa jiranitti sin ergaati kootu jedhe. Inni immoo deebisee kunoo asan jira ittiin jedhe. Abbaan isaas amma dhaqi obboloonni kee fi bushaayeen nagaatti akka jiran ilaali. Hafuura isaanii naaf fidi jedhee seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 2 kaaseen kan dubbise Yoosef abjuu qaba. Namni abjuu qabu eessa akka deemu beeka eessa akka jiru beeka maaliif akka deemu beeka akkamitti akka deemu ergama isaa beeka he know his mission beeka jireenya isaa beeka. Yoosef abjoote kan obbolaatti himee maatiitti himee waa obbolaan kan dura jibban cala jibbaniiru abbaanis yoo itti gungumaa ta'eyyuu waa'ee Yoosef yaada keessaa qaba. Amma immoo maal jedhaanii koottuu gara obbolaa keettan si ergaadhe dhaqiitii wanta obbolaan kee keessa jiran haala obbolaan keessa jiran oolonni koo maal keessa akka jiran naaf iddee dhuftaa sagalee nagaa dhaga'uun barbaada kootu dhaqi jedhee in erge gara Sheekemitti erge. Sheekem iddoo oolmaa obbolaa isaa yoo ta'eyyuu nama mul'ataatiif gufuun fagoon gaafa abbaa abjuu taatu diinonni kee obboluma kee eenyummaadhuma kee diinni mul'ataa jechuudha. Yoosef na jibbuu hin naqu na ajjeesu ammayyuu beektamee akka isaan ajjeesan hin jenne. Abbaan abjuu namatti qiimiin kuusu. Abbaan abjuu haala kaleessaatiin boruu namaan tilmaamu. Abbaan abjuu mudannoo isa mudatu mudama godhee fudhata malee muddamaaf salphina godhee fudhata. Waan kaleessa isa mudate borus na mudata jedhee iyyaadu. Waan isa mudate keessa garuu mudamaan keessa ba'a. Kanaaf Yoosef obbolaansa akka isa jibban hin beeka akka abjuu isa jibban beeka akka isaanitti gunguman beeka. Amma
ammayyuu inni laphee qulqulluu laphee qajeelaa qabatee gara lafa isaan jiranitti barbaacha deeme waan isaan nyaatan baateefi isaan akka nyaatan barbaadu inni garuu waan nyaatu baataaf mul'ata gaa abjuun isa keessa jiru nyaachuu miti namaaf laachuun eegamuu miti eeguuti abjuu akkasii qaba kanaaf namni kun iddoo jedhame ga'uudhaaf haala guyyaa har'a isa mudata kan sodaatee taa'uun qabu hin dhaqe gaafa dhaqu fagootti argani jedhama fagootti argani ila abbaan abjuu dhufe jedha laal maqaa isaa Yoosef jechuun isanii eenyummaa isaa abjuu isaatiin waan jalqaban abbaan abjuu dhufe kanaaf teenyee abjuu isaa irra dhageenya teenyee isa irra simannaa ofirratti moosifna jenna ajjeefnee abjuun isaa lamaan kun maal akka ta'u hubannaa inni qaroomayyuu hojii gaarii tokko jechuudhaaf deemaa jira isaanii laachuudhaaf deemaa jira waa'ee isaanii kaleessuma minna biyya jiru bitoon abjootiin iyyuu waa'ee obbolaa yaada gaarii qaba waa'ee jarannaa isaan hojjetan galee abbaatti hima sirreessi asirratanii waan gaadhee waan sirrii hin taanirra jiru ijoolleen jedhetti hima hamma immoo nafa gootti argan inni biddeen baataaf isaanii garuu bineensa yaaduuf boodha yaaduuf badii yaaduuf gurgurachuu yaaduuf waa'ee isaa du'eera jedhanii biyya gubbaatti labsuu yaadu dhaggeeffadhu gaafa abjuu qabaattu namni si jaalatu hin jiru gaafa abjuu kee hojjechuu jalqabdu jireenya kee keessatti namni harka sii reebu hin jiru nama si reebu malee gaafa abjuu qabaattu nama tarkanaa reeba nan jaalatama abjuu koo kana laaleetu namni iddoo guddaa naa kennattee yaadin gaafa abjuu qabaattu hiriyaa kee diina sitti ta'a maatiin kee diina sitti ta'a warra diina jaalatu jettu hundumtu si jibbu hubattee taphiti Yohaanis keessatti inni gara warra kan isaatiitti gadi bu'e isaan garuu maal isaan gooneedha isa hin simanneedha amma simataniif garuu ijoollee Waaqayyo akka jedhamaniif aaboo isaaniif kennee jedha haleluuyaa Waaqayyo gaarii abjuu qabda jechuu dandeessa amma nan gaaffii kana siin gaafadhu abjuu qabda gaafa siin jedhu isa ciiftee abjoottu yoo dhabdeeyyuu Waaqa si uume bira hojiin ati hojjechuu dandeessu hojiin si malee hojjetamne hojiin amma dhumaatti karaa kee hojjetamee addunyaa kana badhaasu addunyaa kana jijjiiruu danda'u si keessa jira ati afaan keetiin jechuu yoo baatteeyyuu nan arga waan ta'eef laphee kee keessa naa jechaa jira kanaaf yoo ati keessa kee jechaa jirtu keessa kooti sirriidha waan naa jechaa jiruufi akkamitti inni si keessa naan jedhu kun abjuun qaba mul'atan qaba iddoon ga'u nan beeka tilmaammadheera yeroo ijoollummaa koo Waaqayyo natti dubbateera akkas taatanaan jedhee ture anatu dadhabe malee abjuun kun dadhabne Waaqni natti dubbate sin dadhabne haala tulfaate malee abjuun koo haalaan qabamee nafu abjuu koo guddifachuun qaba yoo jette akkatti abjuu kee kana guddifatte abjuu kee galmaan ga'achuu dandeessu itti hima egaa akka namni si gorsutti abjuu kee guddifachuudhaaf wantoonni si barbaachisan akka abjuun kee guddatu fedhii qabda yoo ta'e dammaqaa yoo taate xiyyeeffattee jirta yoo ta'e abjuu Waaqayyo si keessa kaa'ee akka si keessatti hin duunee fi Waaqayyo bara 2014 si dhaji jedhee yoon beeku dhabaadha iddoo barbaadde jiraadhu lafa barbaadde jiraadhu haala barbaadde kee jiraadhu yuunivarsiitii keessa jiraadhu Ameerikaa jiraadhu Araba jiraadhu as jiraadhu fagoo jiraadhu sooressa ta'e hiyyeessa ta'e abjuu qabda ila abjuu qabda gaafa siin jedhu keessa keeti akkuma Yohaanis gara haadha keessa garagale ati yoo kuftee garagaluu baatteeyyuu abjuu si keessa garagaraa jira abjuu qabda abjuu si keessa jira abjuu waan si keessa jiruuf namoota addunyaarra jiran baay'ee keessa akka sagalee kana dhaggeeffattu akka sagaleen kun si godha akka teessee dhaggeeffattu kan si gochaa jiru abjuudha otoo abjuun qabdu ta'e saatii kana wantoota kan ilaaluu dandeessu sagalee kana dhaggeeffachuu dandeessu dhaggeeffatu abjuu qabda dura ton qabdi siin kennin dura waan tokko sirra barbaada akka abjuu qabdu dhugaa naa ba'i garaa kee keessatti dhugaa ba'i fuula kee irraa naa ibsi abjuun qaban abjuun kee qotuu ta'uu danda'a abjuun kee barachuu ta'uu danda'a abjuun kee biyya ala jiraachuu ta'uu danda'a abjuun kee wantoota amma ammatti dhaloonni hin oomishin oomishuu ta'uu danda'a inni guddaan garuu akkati abjuu qabdu naa gala abjuu qabda eeyyeen abjuu qaba jechaa waan jirtuuf dhugaayyu abjuu qabda Waaqayyoof galannaa ta'u akka abjuu qabdu immoo kan naa ibsu maa inni Yoosef abjuu waan qabuuf warra abjuu hin qabne gargaaruudhaaf warra abjuu hin qabne laachuudhaaf deeme abjuun isaa namaa laachuudhaaf bissii isaa dhaabatee hafa hin jilbeeffatu kanaaf akkaataa itti abjuu kee guddifattu akkasitti muuf akkasi barsiisuuf qabxiiwwan gurguddaa sadi jechoota kan erga barattee booddee gara hojiitti yoo hiikte abjuu qabda waan ta'eef abjuun kee guddachuu jalqaba kana wajjin walii galuu keetiif dursa garuu waadaa gali sammuu kee masiisi isa nan baradhu kan hojii na jijjiira isa nan baradhu kana waanan baradhe akkam baradhettan gara hojiitti jijjiira jettee yoo waadaa galte fuula keetiin naa ibsi chaanaalitti laatu wala keessa naa ibsi laphee kee bal'inatti agarsiisi ergaan kun kan keeti
abjuu qabda irra deddeebi'een jedha haala keessa jirtu keessa teessee mana maatis gata ta'uu danda'a qotee bulaa taatee jiraachuu dandeessu ta'uu danda'a deemtee miila dhabde malee harka qabda harka dhabde malee miila qabda sammuu qabda ija qabda qaama kee keessa iddoo tokkotti hir'uu yoo ta'eyyuu ati abjuu qabda waan abjuu qabda taanaan harka dhabuun abjuu kee garaatti nambisu miila dhabuun abjuu kee garaatti nambisu fira dhabuun abjuu kee garaatti nambisu abjuu galman geenye waaqayyo si keessan kaa'u ati abjuu qabda abjuu qabda abjuu qabee garaa keetti sagalee kee dhaga'uu dhaban abjuu qabda kanaaf namni tokko abjuu isaa galmaan gahuu kan guddifachuu kan danda'u wantoota an amma sitti himu kana sadan yoo raawwachuu danda'e inni tokkoffaan passion jedhama afaan ingiliffaatiin passion jedhama passion jechuun hojii jaalatamee hojjetamu hojii itti gammadanii hojjetan otoo mindaan namaan kaffalamin otoo namni harka namaan reebiin otoo namni raawwatu namaan jedhin ofumaaf itti gammadanii hojii hojjetamu marti isaa passion jedhama otoo mindaa ittiin nyaatiin otoo gatii ittiin argatiin hojii hojjetan gammadanii tola ooltummaaf hojjechuun inni kun passion jedhama kanaaf atis akkas ta'uu danda'a birrii qabda yoo ta'e birrii kee hiyyeessa gargaaru amma hiyyeessi kadhatutti eegin amma nan dhibame namni nagaatti jirtu eegin hojii gaarummaa hojii natitti gammaddee hojjettu kuni keessa keeti abjuu kee kaasa abjuun kee gaafa ka'u atiin kaata abjuu kee gaafa raawwachuu qabdu mindaa itti nyaachuurraa kaatee beeksistamee ittiin barattee yuunivarsiitii irraa waan eebbifamteef itti mindaa nyaatamee caalqaaba namoonni jedhama caamni qulqulluun Maatiyyoos 5:16 gubbaatti namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennanitti ifti keessan namoota hunduma duratti kan ifi haa ta'udha karaa ittiin abjuun kee galma ga'u hin beektu karaa ittiin abjuun kee hiikamu hin beektu kanaaf yeroo hojii hojjettu amma namni akkasii rukututti deegi ati gammadii hojjettu halkanis gammadii hojjettu guyyaas gammadii hojjettu ati taa'e hojiin ati hojjettu fuula waaqayyootti fudhatama qaba jedhee hojjettu yeroo nama eebbistu yeroo nama hojjettu yeroo maatii kee gargaartu yeroo barattu hundumatti ati gammadii garaa kee qulqulluu hojjettu sirri miti mana namni sigeetti shedhidis sababa isaatu namichi sirreessuu barbaada waan ta'eef garaa kee guutuu inni hojjettu hojiin kun maal jedhama the first P passion jedhama qabxii inni lammaffaa yookaan P inni lammaffaa maanni professionidha professionini hojiin ati passion keessatti jaalattee itti gammaddee ofirraa buutee hojjechaa turte suni namoonni hojii keessana arganii dandeettii keessana arganii dhama'uu kee arganii garaa guutuu hojjechuu kee arganii ofirraa buutee jiraachuu kee arganii abboomamuu kee arganii ati waaqayyo jiraachuu kee arganii akkuma Yoosef warra isa jibbuuf nyaata geesse akka isaan nyaatan waa'ee isaanii waan gaarii hamaan isaanii irra kan keenyee fi abbaa isaaniitti dhufanii oduu gaarii himuudhaaf akkuma isaan inni qophaa'e nama sa jibbu nama sa balleessu yaadu inni immoo waan gaarii biddeen gaarii gorsa gaarii fidee fi akkanuma dhufu akkasumas namoonni professionii suni hojii ati kaleessa baay'inti hojjechaa turte irratti arganii beekamtiitti nama laatu ogummaa sii godhu mindaa sii godhata ittiin bulmaata sii ta'a tajaajila kee sii gabbisa deemsa kee keessatti akka ati fudhatamtu si godha namoonni beekamtii godhatu si laatu luka mani paasterii dur garuu paasteriin taa'ee miti paasteriin taa'ee hojjetamiti waldaa keessa yeroo kwaanii keessa tajaajilu yeroon adaadii bubbulu paasteriin ta'a jedhee toon taane hojiin itti gammaddu hojjetu amma maal laa ta'e professional ta'e waan namni akka yuunivarsiitii irraa baradhee fan kana ta'e miti hojii namni hojjechaa ture san ija godhatee waldaan kiristaanaa agartee jaarsoliin arganii paasteroonni na guddisan arganiitu nama kana gubbaa ayyaana kana jiraadhaan muudama kana laatan professional naa ta'e jechuudha beekamtii naa godhate jechuudha gara gatii naa baasutti dhufe jechuudha dur tolan gatii baasee hojjechaa ture gara professional naa gadamu maal ta'e gatii naa baasu jalqabe jechuudha look dur Yoosefin jibbaa turanii dhiibaa turanii gataa turanii gaafa dhaqanii biyya Gibxitti gabbu'an garuu gatii godhateef hin kabajen hin gugguufaniif wantoonni ati hin danda'u jettee akka ati dandeessu kan si godhatu kan inni si gatii si baasuu danda'u yeroo paashentii keessa turte gaafa gara professionaalii si dhufu gatii si baasa humna sitti godha abduu kee dabala boruu kee si kakaasa wanti sadarkaa isaa hin eegganne guddina si hin ta'u dhaggeeffataa waan jirtu biyya alas ta'e biyya keessas ta'e mana namas ta'e iddoo teessu ta'e dhaggeeffatu mana buunis ta'e dhaggeeffatu caatii nyaachaa dhaggeeffatu iddoo jirtu ta'e dhaggeeffatu ergaan sii qaba waaqayyo abduu si keessa jiru waan ati caatii nyaataa jirtuu fi singatu waan ati nama si guddisu dhabdeef singatu
Dhaggeeffadhu Waaqayyo gooftaan macaa abjuu si keessa jiruu fi nama si kaasa siin dhaloota kaasa. Kan inni akka cal jedhee si dhiisee dhaloota gataman karaa kee barbaaduudhaaf. Ati gara beekamtiitti deemta. Haala amma jirtuun hin haftu Waaqayyo abjuu kee guddisa. Kiiloo kee kaasa. Galgalli kee bareeda. Siif haa ta'u. Kanaaf Yoosef gaafa gara Gibxitti bu'u sodaachaa dhabu jala bifatti geeddarate. Wallaalame. Eenyummaa isa wallaala namicha jedhanii haasa'uu jalqaban mootii jechuu jalqabani otoo hin jaalatiin professional ta'eef abjuu isaatti kan godhatee hin guddateen gara muudamaatti dhufe. Kanaaf abjuu kee guddifachuuf qabxii tokkoffaan paashanti jechuun hojii tokkotti gammaddoo jechuudha. Macaafni qulqulluun akkas jedha lallaba 2 gubbaatti eenyutu fedha Waaqayyoo malee nyaatee dhugee hojjetee isa hojjetetti gammaduu danda'a jedha. Hojjettee ati gammaduu kan dandeessu paashantii yoo taate bichaadha. Waan bu'aa si kennisu qacaramtee sirriitti argattu. Isa namni si qacaru miti guutiin iyyannaan inni ati tola hojjettu tola ooltummaan ati namoota gargaartu inni kun boru gati si godhata. Namoonni abbaa dirjitii meeqa ta'an namoonni amma bakkoo adiraa hojjetaman dirjitii gurguddaa baadhee mootummaa biraa gargaarsa argatan dur yeroo iyyummaa jiran yeroo waan jatan qaban namoota wajjin shaayii dhugaa dadhabaa waan qabaniif yeroo namoota bara gargaaraa turanidha. Warra gaarummaan keessa kan irratti guddatee har'a gargaarsaaf warra beekamanidha. Kan keessa kana si godha Waaqayyo. Kanaaf inni lammaffaa maal jennee irraa professionaalii. Professionaliin kuni bakka hojii beekamtii si godhate. Inni sadaffaa yookaan inni sadaffaan baay'inni purpose kaayyoo isa dura tola ooltummaaf hojjette inni lammaffaa namatu mindaasii kan falaa profession si godhee gadisitti godhate isa sadaffaa garuu of dandeessee kaayyoo keetiif biyya gammachiisu Waaqayyoon gammachiisu of gammachiisuudhaaf beekamtii mataa kee mata duree mataa kee ilaalcha mataa kee qabattee isa jalqabdu abjuu nama kan guddisu Yoosef gaaf dhaqee mana hidhaatii ba'ee mootummaa ta'u kana booddee itti gaafatamummaa irra jiru kana galmaan ga'uudhaaf karoora mataasaa baafatee kaayyoo mataasaa qabatee itti dhufe. Purpose kaayyoof jiraachuu kaayyoo ofiiti mul'ata ofii malee mindaa ofii qaban damooza ofii fooyyeffachuun hojii hojjetamu osoo hin taane hojii ofii uumtee hojjechuu dandeessa gaafa kaayyoo bira geesse. Gaafa kaayyoo jalqabde yookaan purpose bira gaafa geesse ati ofirraa haftee namoota baay'ee of jalatti qaxartee jiraachuu dandeessa. Namoota baay'ee balbala hojii banuu dandeessa. Namoota baay'eedhaaf mata duree hiika qabu ta'uu dandeessa. Riil kana jala buree sitti hima namni akka gaafa dhalateetti nafu dhaggeeffadhu muddaa inni gaafa jalqaba dhalattu in curruuqii yoo jedhan curruuquun dhiftu. Sababa isaa otoo hin curruuqiin daaddee deemuun hin jiru otoo daaddee hin deemin hojjetanii deemuun hin jiru otoo hojjetanii deemin nama guddaa ta'uun hin jiru dargaggeessa ta'uun hin jiru manguddoo ta'uun hin jiru. Abjuun si keessa jiru curruuqeet kana booddee daaddee deemeet kana booddee daa'imoomee dargaggoomee manguddoo ta'e addunyaa keenya bu'aa buusa. Namicha aerooppilaanii warroonni aerooppilaanii hojjetanii isaan kun calqaba wallaalanii dadhabaniitu waan biyya irra jirre huuman har'ayyuu wanta hojjechuudhaaf dhalatte abjuun Waaqayyo si keessa kaa'ee dhaggeeffadhu namni ittiin buune situ kan nama hojjechaa jira malee abjuun kee hojjetamne gaafa abjuu kee hojjechuu jalqabde ati sin hojjetamta dhalootaaf bu'aa bulta galgala kee Waaqni bareecha jabaadhu Waaqayyo gooftaan macaa abjuu si keessa jiru akka hin duuneef balbala si baneera qabxii kana sadan yoo goote paashantii yoo jammarte professionality yoo of eeggatte purpose bira gaafa geesse addunyaaf beekamtii argatta addunyaa naanna'uun kana furmaanni isaa of si dandeessisa. Barumsa biraa maaltu deemtu nagaan ture baay'ee sin jaaladha.